كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلاتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجين كيسان برادا كبجمتو تردفتوت ميديا نور الهدى كن سجنتا أدى دامس باقي تنسنجه دقي فتوني كين فرافي أهل إسانيتي تتبرفتان ككتا لما فاتي إن شاء الله تعالى سجنتا كين كغيارات كوبي أوديفنوتي في دامس كيسان ساني ديسنا أم أوديفنو غياراتي كم ساني ديسن Odeeffannoo keenya qaraatti dhibeen chikungunya jedhamu magaalaa Dirreedawaa keessatti babal'atu ibsamee jira. Hogganaan biiroo fayyaa magaalaa Dirreedawaa Dr. Fuad Kadir dhibee chikungunya magaalattii keessatti kan ilaalchisee ibsa kenneen hanga ammaatti mallattoon dhibee kanaa namoota 3,757 irratti kan mul'atu ta'uu ibsuun biiroon fayyaa magaalattii weerar kan ittisuuf hojjetaa jiraachuu beeksise. Dr. Fuad jedhetti mallattoon dhibee chikungunya dhibee busaa waliin kan wal fakkaatu ta'uu isaatiin lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii meeqa akka ta'e hin beekamne jedhe. Akka ibsa hoggana biiroo fayyaa Dirreedawaatti dhibeen chikungunya bookee Eedas jedhamtuun kan daddarbu yoo ta'u weerarri dhibee amma magaalattii keessatti ka'es bookeedhaan yookaan ammoo namni dhibee kanaan qabam gar magaalattii seenuun ta'uu mala jedhe. Dhibeen kun kanaan duras naannolee Affaar, Somaalee fi naannoo Kibbaa keessatti ka'ee akka turellee ibsame. Mallattoon dhibee chikungunya ho'i qaamaa dabaluu fi dhukkubbii naannoo dachaafata qaamaa irratti mul'atu yoo ta'u namni mallattoon akkanatti dhagaham garman yaalaa akka dhaqu waamichi godhamee jira. Dabalataanis bookee dhibee kan dabarsitu ofirraa ittisuuf hawaasni qulqullina naannoo akka eeggatu yeroo hirriibaa agoobar siree akka fayyadamu hogganaan biiroo fayyaa magaalaa Dirreedawaa Dr. Fuad Kadir dhaame. Dhumarrattis weerar dhibee kanaatiin haga ammaatti lubbuun namaa kan hin darbin ta'uus ibsamee jira. Mariin nageenya Ameerikaa fi Xaalibaan Qatar keessatti gaggeessaa turan waliigaltee malee xumurame. Ameerikaa fi Xaalibaan lola Afgaanistaan keessatti waggoota 18f walirratti gaggeessaa jiran goolabuuf mariin nageenya marsa 8ffaa torbaan tokko dur Qatar keessatti jalqabanii kan turan yoo ta'u mariin guyyoota 9 dabran magaalaa Dohaa keessatti gaggeeffamaa ture kun waliigaltee tokko malee kan xumurame ta'uun beekamee jira. Dubbii himaan Xaalibaan kalees galgala akka ibsetti mariin nageenya marsa ammaa kun haga guyyaa ayyaan Idul Adhaa alhadheen gaddaatti kan itti fufu ta'us waliigalteen nageenya osoo hin mallattaa'in xumuramee jechuun haa ta'u malee marii yeroo dheeraa fudhate kanaan gami lamaanuu tarkaanfiin itti aanu maal akka ta'uu qabu qondaaltota olaanoon mari'atanii walitti deebi'uudhaaf kan waliigalan ta'uu ibsame. Odeeffannoon teentadhumaa ammoo mootummaan Xaaliyaan bidiruuwwan baqattoota balaa galaanaa keessatti mudate irraa baraaraman fe'atanii biyyatti seenuuf yaalan dhorkuu gabaafame. Bidiruun dhaabbata Faransaay Dr. Without Border jedhamu baqattoota 356 galaan Meeditiraaniyaa irraa baraaraman fe'attee gara Xaaliyaan imalaa turte daangaa galaan biyyattii akka hin seenne kan dhorkamte ta'uun beekamee jira. Haaluma wal fakkaatuun bidiruun dhaabbata Spain Open Arm jedhamtus baqattoota 150 balaa galaan irratti mudate jalaa baraaraman fe'attee gara Xaaliyaan geessuuf yaaltus kan dhorkamte ta'uun ibsamee jira. Haaluma kanaan bidiruuwwan lamaan baqattoota balaa irraa baraaraman akkuma fe'atanii qarqar Xaaliyaan galaan Meeditiraaniyaanii irratti kan ugguraman yoo ta'u mootummaan Xaaliyaan baqattoonni bidiruu irraa akka hin buune kan dhorke ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Itti aanaan muummichi ministeera Xaaliyaan Maateo Salviini bidiruuwwan baqattoota fe'atan ilaalchisee ibsi kenneen Xaaliyaan kan booda baqattoota karaa seera alaatiin dhufan gonkuma ofitti hin fudhattu jechuun beeksise. Xaaliyaan baqattoota seera alaa Liibiyaa irraa Meeditiraaniyaa qaxxaamuruun gara Awurooppaa seenan keessummeessaa kan turte ta'us yeroo dhiyoo asitti garuu bidiruuwwan lubbuu baraaranitti buufata cufuun baqattoonni seera alaa haal kamiinuu gara biyya isii akka hin seenne ugguraa jirti. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatti qabnu kanumaa amma gara qophiiwwan keenya kaafanitti san dabarsa. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoon guyyaa irraatti qabnu kan fakkaata amma gara dhaamsa keessanitti sin dabarsina نورين تراسن جد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد. يا سلام السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hojjettoota raadiyoo Nuura Ludaa hunda keessanuu kabajamtoota jaallatamtoota hojjettoota raadiyoo Nuura Ludaa bakkuma isin jirtanitti nageenyi fi raamanni Rabbii isinirra hazaraatu isiniin jecha Rabbiin tika ofii jala isin haa teeffatu. Hedduu tokko nama gammachiistaniif Rabbiin addunyaa akhiraa isin haa gammachiisu isiniin jenna. Baga ayyaana Iidal Adhaa Zulhijjaa 10 ittiin isin ga'ee bara 1440 hijiraa irraa baga ittiin isin ga'ee isiniin jecha dhaamseen dabarfachuu barbaade. Akkasuma baay'ee tokko namatti toltu haalli isin ittiin dabarsitan yaadni keessan baay'ee tokko nama gammachiisa. Jajjabaadhaa haaluma kanaan itti fufaa isiniin jecha obboleeyyan kiyyaa fi obboleeyyan kiyya hunda bakka isaan jiranutti baga ayyaana Iidal Adhaa ittiin isin ga'ee isiniin jedha. Akkasuma dhaggeeffatoota hunda raadiyoo Nuura Ludaa hundaanuu baga ittiin isin ga'ee isiniin jedha. Akkasuma abbaa manaa kiyyaatiin illee baga ittiin isin ga'ee bakka manni jirutti. Akkasuma obboleeyyan akiraa hedduun jaalladhu garee markaza taafizaa hundaanuu baga ittiin isin ga'ee isiniin dabarsee ta'ee jirti jedhaa ittiin nagaa isiniin jedhaa bakkan jirurra raatuqa haatiin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota tajaajiltoota raadiyoo Nuura Ludaa duraan dursee ismumaan baga Iidul Adhaa waggaa 1440 isin ga'ee jechuu barbaada. Ittaan Sudaan abbaa koo obbo Qaasim Kabrseen godina Arsii magaalaa Baleetti kan argamu. Abbaa manaa koo kabajamuuf jaallatamoo akkaan jaallu Sheekh Manaa Kadir Saawud Arabiyaa magaalaa Makkaatti kan argamu. Ittaan Sudaan obboleessa koo kabajamaaf jaallatamaa qabsaa diin Islaam yeroo har'aa akka garee alhaatiif biftuu Islaamatitti nasiyaadhaan du'aadhaan beekame akkasumas diin ufiitiif hedduu cimee dhaabbataa jiru fakkeenya adda duree ta'e Abu Najjaash Kadir yookiin Maammee Kadir Saawud Arabiyaatti kan argamu. Hiriyooti yetantaate Zaaraa Saaddoo Omaan irraa Faatumaa Nuuraddiin Omaan irraa Samiraa Haajuseen Dubaay irraa Sakiinaa Suleyman Dubaay irraa akkasumas amiirran keenya kan garee alhaatiif biftuu Islaamaa bulchiinsa keenya kan garee alhaatiif biftuu Islaamaa Shaaliyyaa Adamii fi akkasumas koreewwan keenya kan garee alhaatii fi biftuu Islaamaa akkasumas hiriyaatiyya Rahimaa Kadir Dubaayitti argamtu obboleewwan kiyya hundaaf kan kaabaa kibba jiran Kidmaddiin jalatti wal barre hundaaf kan na beekanii fi kan biyya keessaa fi biyya alaa jiran hundaaf baga ittiin isin ga'ee jechuu barbaada. Ana Fooziyaa Qaasim magaala Beeruut irraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaa Nuura Ludaa maqaan koo Shaabuu Muusaa Warquun jedhama. Kanan jiraadhu Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa. Firoottan koo Muusaa Warquutii fi haadha koo Faatumaa Joobirii fi obboleessa koo Taajir Muusaatii fi firoottan koo hunduma isaaniitii fi uummata muslimaa hundaan baga ayyaana Iidal Adhaatiin isin ga'ee jechuun barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Kaalisaa Huseeniin jedhama. Biyya Saudi Arabiyaa irraa magaalaa Makkaa keessa. Ahlii koo hundumaan firoottan koo hundumaan obbolaa koo hiriyoota koo hundumaan baga ayyaana Iidal Adhaan isin ga'ee jecha haadha koo Muntaha Mahmad waliin baga ayyaana waggaa geessee abbaa kiyyaa Huseen Lamuu baga ayyaana Iidal Adhaan si ga'ee jecha akaakayyuu akkoo koo eessummaan koo hundumaan iyyuu baga ayyaana Iidal Adhaan isin ga'ee obboleeyyan koo hundumaa hiriyoottan koo baga ayyaana Iidal Adhaan isin ga'ee kan baranaa kan baree garee isiniin jedheera. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dursa isinuma warra TV Nuura Ludaatiin baga ittiin isin ga'ee jechaa uummata muslimaa addunyaa jiran maraan baga ittiin isin ga'ee kan milkii kan badhaadhinaa isiniif haa ta'uun jedha. Maatii kootiin godina Wallagga dhihaa ana Qondaalatti kan argaman abbaa koo Haji Suleymaan Tafarraa fi maatii isaanii hundaan fi firoottan koo waliigalaan baga ittiin isin ga'ee kan milkii kan badhaadhinaa kan gammachuu kan umurii dheeraa isiniif haa ta'uun jedha. Galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qopheessitoonni garee Nuura Ludaa maashaallah tabaarakallah baga rabbiin ayyaana waggaa Iidal Adhaatiin isin ga'e alhamdulillahi rabbil aalamiin. Wallahi hedduu gammanne hedduu nuti toleera baay'ee nu gammachiise jira baga rabbiin illee ittiin nu gahe nu gammachiise alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanatti aansuudhaan dhaamseen dabarfachuu deemu haadha koo Kennataa Kaliifaatiif baga rabbiin ayyaana waggaatiin ittiin si gaheen siin jedhaanii
Ottaan suudhaan immoo obboleeta koo Abdoo Yusufiif kanneen magaalaa Faralbaaxeer keessatti argamu. Godinyaa kan koo Sultaan Ahmadiif kanneen magaalaa Riyaad keessatti argamu. Baga rabbiin ayyaana waggaatiin isin gahee ittiin jedhanii an maqaan kan koo Aato Qaabaa magaalaa Riyaad keessatti argama. Alhamdulillahi rabbil alamin qopheessitoonni Nuura Hudaa baay'ee isin galateeffannaa hedduu galatoomaa isiniin jenna. Alhamdulillahi rabbil alamin ummata maraaf gammachuu ayyaana Eid al-Adha baga rabbiin ittiin isin gahee isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مسلمني هندمتون قيا أرنتنا قلبي سابوها السودان خفلي بشننا قلات ربي قد شكري دا قلفنا خن ربي ننقاهي برقيا الرخنا مسلمني هندمتون قيا أرنتنا قلبي سابوها السودان خفلي بشننا قلات ربي قد شكري دا قلفنا خن ربي ننقاهي برقيا الرخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالة موتا في كبجة موتا قبيسة راديو نور الهدى أكسو مستعد تكين في شيكوان ولما أتكين بقى ربنا يانا إيد الأدحات إسنقه أكسو من مسلم نمري كان بيلا كان بيا جرتن بقتين إسنقه جتشا إرقان قبل إرقانكو قدين شواكب بلتا أنا قورو قندلي من أبو قبل قند ديمتو جرمورا ماتيكو آدكو توبا جمال فازريكو ناصرو واقوما بوليوانكو دولا ناصر في محمد نور ناصر أكسو يوسف ناصر مؤمنة ناصر ماتي سيولين أكسو مسكية ناصر أمريا ناصر عندك سنيو وسيلن كل أسا واقوما وسي واقوما في محمد واقوما ماتي ساني ولين بقى ربين التيني سنجهين جدا بكا جرتون تايانا غاري سني فتاو أنا ليلى ناصر سعودي عربية الركلتوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دام سبق التنسنجي دامتشو كبربادو تقف الرتي سنما قبستو تقبين الرهدا باك التنسنجي يجو مربادا akkasumas hordoftoota amantii musliimaa hundaan akkasumas maatii koo ana martii ganda mul'ame arjawutti kan argaman abbaa koo amaan baatii haadha koo bulliifatoo obboleewwan koo Jamaal Amaan Muhammad Amaan ganna amaan bagattiin singee jechuun barbaada akkasumas obboleettii biyya magaalaa Dubaay keessatti kan argamtu malee amaan bagattiin singee jechuun barbaada akkasumas hiriyaatoo Zamzam Gunjaa Dubaayitti kan argamtu Amaanee Gunjaa bagattiin singee jechuun barbaada akkasumas dhaggeeffattoota reediyoo Nuura Hudaa hundaan bagattiin singee jechuun barbaada. ayyaana gaarii isiniif haa ta'u warra baranaa kabara hedduu rabbiin nu haa godhu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكانكو جعفر أبا بور أبا دقان رما قدين جمعنا ترفضا كان جرادو سودان الراجو نمن تناغا بربادو أباكو أبا بور أبا دقا قدين جمعنا ترفضا هادا قودا نظام أبا مچا أنا ترفضا قندا بابو Kanaafuu hirmaattota hiriyoota koo mara hundaanuu bagattiin isin ga'inaa jedhaan jechuu barbaada. Kanattaan suudhaan namoota musliimaa maraan baga ayyaana hidii kanaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Ammas isinis itti dabalatee namoota na beekanu mara hundaanuu bagattiin isin gahe jechuu barbaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا قبيسيتوتا راديو نور الهدى hundi keessanuu akkam fayyaa keessanii nagaa jirtu hedduu nuuf galatooma isiniin jenna carraa kana nu kennuu keessaniif galanni keessan hin badiini. Egaa kanatti aansuudhaan baga ayyaana Eid al-Adha Arafaa hijiraa 1440 isin gahee isiniin jenna. Egaa kanatti aansuudhaan warroonni ittiin isin gahee jechuu barbaadu warra koo haadha fi abbaa koo fi akkasuma obboleewwan kiyya akkasuma hiriyoottan koo fi ijoollee biyya koo hundinuu ijoollee goda caffee baga ayyaana Eid al-Adha Arafaatiin isin gahee nu gahee isiniin jenna. Kullu caam wa antum bikhair. Boleessa keessan Awwal Muhammad Saudi Arabiyaa Jubeelirraa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مران درسين أمني بقيت سنين جاي جسور بعد سنة وقبيسة راديو نور الهدى بقى ربين جلبلتي إيد الآخر أنا سنجا إبتان سودان حواس مسلمة كان الدنيا رجل مرانيو وري أمنتا مسلمة فرد فمرتي بقيت سنين جاي زدا أيان كان بداينا كان دقاقنا كان تقوم كان جاللا ربين نفاتا السجدة كانت تان سودان أباكو شيخ حبيب روباتي أماكو حرم
Kaamila Abdullaa fi akkasuma obboleeyyan kan koo maraaniyyuu baga itti isiniin ga'e jedha. Kan Oromiyaa jiraniif kan biyya alaa jiran maraanuu itti aansuudhaan akkasuma mushiidota keenya kan biyya keessa jiranii fi kan amma immoo Makka haramatti argaman maraanuu baga itti isiniin ga'een jedhaanii itti aansuudhaan sheeka keenya Sheek Anawar baga rabbi nagaan isin baasee baga ayyaana maatii keessa waliin itti isiniin ga'ee jedha. Itti aansuudhaan hiriyoottan koo fi obboleeyyan koo kan garee adda addaarra waliin dalagaa jirru maraanuu baga itti isiniin ga'ee kan isiniin jettu obboleettii keessan Saadiyaa Shaabiboo Dubaay irraa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. dirree bal'oorraat walitti qabamne rabbi guddisaa martisaa laannee harka wal qabnee rabbi kadhannee baga siin gahee waliinis jennee dirree bal'oorraat walitti qabamne rabbi guddisaa martisaa laannee harka wal qabnee rabbi kadhannee baga siin gahee waliinis jennee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota warroota gaazexeessitoota TV Nuur al-Hudaa namni jalqaba irratti baga isin ga'e jechuu barbaadu isinuma warroota qopheessitoota TV Nuur al-Hudaati. Itti aansuudhaan harmee tantoo Hajjoo Kadiir abbaa kan koo Burqaa Tabboo obboleessa kan koo Muddiin Burqaa Mahammad Burqaa akkasuma kan hafanis kan maqaa isaanii yaa'u waliin gahuu hin dandeenye baga rabbi ayyaana waggaatii isiniin ga'e jechuu barbaada. Ani Makkiyaa Burqaa yookaan Makkoo Burqaa jedhama Dubaay irraayi dhaamsa kan koo maatii kan koo biraan nagaa galatoomaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jarraa kana nuu kennuu keessaniidhaa fi warroonni bagatti isiniin ga'e jechuu barbaadu ummata musliimaa akka addunyaa kanarra jirta hunda bagatti isiniin ga'e gaazexeessota raadiyoo Nuur al-Hudaa isin matama keessanuu bagatti isiniin ga'e akkasumas jaarmaa sumayyoota bilaalota keessattuu garee ifa diin islaamaa amiiranii fi miseensonni bagatti isiniin ga'e kan baranaa kan bara dhufu rabbiin isiniif haa taasisu. Sheeka keenya kabajamaaf jaalatamaa Sheek Anawar Yuusuf baga rabbiin ittiin isin ga'e baga rabbiin mana hidhaa keessaallee isin baasee maatii keessanii isin deebise akkasumas gara biyya kootiitii yoo cica'uu haadhatan tootaan akkaan jaaladhu ummiitii aadde Haliima Haajii Waaqayyo Guddina Arsii Lixaa aanaa qoree ganda semmannaa gadaala arraa bagatti isiniin ga'e abbaa kan koo kabajamaa kan ta'e Kadiiroo Cabicha Tabsee Guddina Arsii Lixaa aanaa qoree ganda semmannaa gadaala arraa bagatti isiniin ga'e maatii kootii fi firoottan koo obboleewwan koo hiriyoota koo hundaa kan maqaa keessan dhufu yeroo naaf hin kennamne hunda keessanuu bagatti isiniin ga'e kan baranaa kan bara dhufu isiniif haa taasisu akkana isiniin jettu aan Faatumaa Kadiiroo Suudi Arabiyaa magaalaa Dammaamirra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo Sakiinaa Madalaadee Abdallaan jedhama Beeruut irraa. Dura dursee haadha koo Amdiisaa Abbaa Boor, abbaa koo Madalaadee Abdallaa, abbaa manaa kootii kabajamoo jaallatamoo Abdul Kariim Abbaasinaaf, ammalleen wasiilee koo Ahmed Abdallaa, ammallee wasiilee koo Mahmed Abdallaa, ammalleen obboleettii koo Saaliyaa Madalaadee, ammalleen obboleessa koo Ustaaz Ahmed Sayyid Ahmed, ammalleen mucaayeessuma kootii kanneen akka obboleettii kootiitti jaalladhu Indi Zaakir, ammallee godinyoota koo keessaa kanneen wajjin guddadhee kanneen akka obbolaatti wal jaallannu Samiiraa Awwal Kuweetitti kan argamtu, Jamiilaa Abbaa Jabal Bahreenitti kan argamtu, Foozee Rashiid Dubaayitti kan argamtu, Sayidaa Abbaa Tamaan Bahreenitti kan argamtu. Baga rabbiin ayyaana Iidal Adhaa bara 1440 nu ga'e kanneen hafanillee baga rabbiin wajjin nu ga'e jedha. Nu keessummeessuu keessaniif galatoomaa. Jazaakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dura dursa isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa fi televezyiinii Nuur al-Hudaatiin baga rabbiin ayyaana waggaa bara 1440 isin geessin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan maatii kiyya kan godina Jimmaa aanaa Gommaa ganda Cocalamitti argaman haadhaaf abbaa kiyya adde obbo Sammana Baraagoo fi adde Fooziyaa Abbaa Sambitiin baga rabbiin ayyaana Iidal Adhaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Itti aansuudhaan abbaa mana kiyya kan Suudaanii magaalaa Kaartumitti argamu Hafiis Kadirii fi maatii isaa kan godina Jimmaa aanaa Gommaa ganda Cocalamitti argaman maraanuu baga ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Itti aansuudhaan obboleeyyan kiyya kan haadhaaf abbaan kiyya naaf uuman kan maqaa lakkaa'in fin akkasuma obboleeyyan kiyya kan qilleensa irratti argadhe hundaanuyyuu baga ittiin isin ga'e jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaan amiirran garee biqiltoota guddisa diinii fi miseensa garee biqiltoota guddisa diinii maraanuu baga rabbiin ayyaana Iidal
aadaatiin isin ga'e jechuun barbaada. Akkasuma uummata amantaa musliimaa maraanuu baga rabbiin ayyaana Iidal Adhaa bara 1440 isin ga'e jechuun barbaada. Jazaakumullahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ergaa baga ittiin isin ga'e kan inni dabarfachuu barbaadu isinummaa tajaajiltoota Nuurul Hudaadhaan hundi keessanuu baga rabbiin ayyaana Iidal Adhaatiin isin ga'e isiniin jedha. Akkasuma maatii kan koo kan godina addaa Walloo Kamisee aanaa Artummaa ganda Siidaatti argaman baga rabbiin ittiin isaan ga'e jedhaanii ani Ahmad Hassan Saudi Arabiyaarra. Rabbiin nun gaahe guyyaa arraantaana guyyaa gammachuudha ciida kana qabna khoofallee gammanne waliin dabarsiina kan fagoo kan dhihoo hundi waliin dhufna. Rabbiin nun gaahe guyyaa arraantaana guyyaa gammachuudha ciida kana qabna khoofallee gammanne waliin dabarsiina kan fagoo kan dhihoo hundi waliin dhufna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota qopheessitoota miidiyaa Nuurul Hudaa baga rabbiin jiraachisaa irraan isin gahe. Dursoo isinummaa warreen miidiyaa Nuurul Hudaa karaa hundaan irratti bobbaatanii tajaajilaa jirtan baga rabbiin ayyaana Iidal Adhaatiin isiniin gaheen ja'a. Kanatti aansuudhaan haadha tiyya kaniin akkaan jaalladhu Khadijaa Ali Hasan baga rabbiin ayyaana Iidal Adhaatiin siin gaheen ja'ani. Obboleeyyan kiyya kan dhiiraa fi shamaraa firaa fi aalii mara baga rabbiin subhaana wa ta'ala tursiisee umrii keessan dheeressee ayyaana bara kanaatiin isiniin gaheen ja'anii hunda keessanuu warra baranaa kan bara egeree rabbiin isin haa taasisu warra bara ga'u rabbiin isin haa godhu. Kanatti aansuudhaan khadimatiyyaa kaniin akkaan jaalladhu baga rabbiin ayyaana Iidal Adhaatiin siin gaheen jedhaan rabbiin ammallee warra waggaa ga'u isin haa taasisuun jaan firaa fi aalii isaanii mara baga rabbiin ayyaana Iidal Adhaatiin isiniin gaheen jedhan. Isaanilleen rabbiin gartee ammallee waggaa dhufuun isin haa gahuun jedhan. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ergaa bagittiin isin gahee dabarfachuudhaaf inshaallah dura irratti isinuma qopheessitoota qophii raadiyoo Nuurul Hudaa bagittiin isin gahee itti aansuudhaan hordoftoota amantaa musliimaa guutuu addunyaa irratti argamaniin bagittiin isin gahee jedhaanii akkasumas hawaasa jaarmaa Zumayita Bilaaltaa keessatti argaman guutumaan bagittiin isin gahe jedhaanii itti aansuudhaan amiirran garee al-sunna wal jamaa hunduma isaaniitiin bagittiin isin gahe jechuun ni barbaada. Akkasumas itti aansuudhaan maatii kiyya kan godina Arsii aanaa Jajuu magaalaa Danagudootitti argamanii bagittiin isin gahee jechuun ni barbaada. Akkasumas harmee xiyyatan magaalaa Adaamaatti argamtuu fi akkasuma obboleettii xiyyataniin akkaan jaaladhu tana harmee xiyya biratti argamtuun bagittiin isin gahe jedhaanii. Akkasumas abbaa manaa kiyyaa kabajamaa fi jaalatamaa kan magaalaa Makkaatti argamu kan Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaatti argamuun bagittiin isin gahee jechuun ni barbaada inshaallah. warra waranaa kan bara egeree rabbiin haa taasisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu baleetti keessatti بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك ومن العائدين ومن الفائدين. إندستوني ميديا نور الهدى جوان درسي بك ربي ويا أيانا عيد الأضحى بركم تكو في لبا فريه هرتماتين سنجاه كسما هردفتوني ميديا نور الهدى اللي مسلموني الدنيا مرتي عيد مبارك سنجيش بربادا بك ربتين isingahe kanattaan suudhaan namni ittiin siyaaqechuuni barbaadu haadha manaatii kabajamtuuf jaalatamtuutan an akkaan isii jaaladhu tan isinis kan na jaalattu kan maqaa isii dha'uun barbaanne kan Dubaay keessatti argamtu baga rabbi ittiin sigayechuuni barbaada nama waggaa waliin dabarsu rabbiin haa taasisu. Itti aansees maatii kiyya kan godina Arsii bahaa ana digaluuftiyyoo keessatti argaman baga rabbi ittiin siin gayyechuu barbaada. Akkasuma itti aansees maatii warra soddaa kiyyaa kan godina Arsii lixaa ana nageellee Arsiisitti argaman baga rabbi ittiin siin gayyechuu ni barbaada. An kan akkan isiniin jedhu obboleessa keessan Sultaan Xaahir min al-Mamlakati al-Arabiyyati al-Sacuudiyyaa fi mantiqati Xaa'if. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Maqaan kiyya Mahdi Yahya jedhama. Kanin amma jiraadhu magaalaa Masrii biyya Masrii magaalaa Kaayirooti. Hordoftoota raadiyoo Nuurul Hudaa hundaan baga ayyaana Iidal
arafaatiin isiniin gahe jechuun barbaada. Akkasuma maatii tiyyatan godina Harargee Bahaa aanaa Fadis keessa jira magaalaa Facaatu keessa jiraatan baga ayyaana iidaa arafaatiin isiniin gahe jechuu barbaada. Abbaa kee Yahyaa Yusuf akkasuma haadha koo Aishaa Sadiq akkasuma obboleewwan koo Faadil Yahyaa, Fu'aad Yahyaa, obboleettii tiyya Hamdiyaa Yahyaa, Mustaqiimaa Yahyaa akkasuma obboleewwan kiyya hundaa fi uummata ganda keenya hundaanuu baga rabbiin ayyaana iidal arafaatiin gahe jechuun barbaada. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. أولتي بقى إسنين جه كان ينجتشو بربادو إسنوما كوبستوتا راديو نور الهدى في تي في نور الهدى بقى ربي نتيني سنجه أكسم تشوف مسلمهم دانو بقى ربي نتيني سنجه جتشوني برباد وروت أفان كوبي كان يفين بين اللي أكسم هذا فباكو أبوليانكو فيركو آليكو هنديو وروت أفان كوبي كان هندان بقى ربي نتيني سنجه أيانا برنا كان برهدو كان جمتشو كان بدالنا كان رزقي بل ربي نفحاتاسسو بقى أيانا إذا عرفا بركو متوكو في دبا فري ففرتما نتيني سنجه hafte umri keessanii keessa rabbiin barakaa isiniif haa kaa'u ammallee ka dhufu nu haa gahu ka baranaa nurra haa qeebalu ani kaniin akkana jedhu ani Muhammad Aliyyi Saudi Arabiyaa Riyaadillah. Ciidun saa'id jannaa muslimaa hundaanuu guyyaan arraaquunii guyyaanuu gammannu galataa galfachaa takbirtaa guddisnu gammachuu addaatiin namu والسيمن عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كارجتني duraan dursee maqaan kee Suudii Shemuusaa jedhama Suudaan irraa duraan dursee namni ani baga ittiin isin ga'u jechuu barbaadeetiin hin jedhe isin argitanii qopheessitoota haala maranuu jettanii isin jettan qophii Nuur al-Hudaa akkasumas ka argitanii uummata Itoophiyaa fi Oromiyaa guutuu argitanii muslimaa baga ittiin isin ga'e jechuudhaan ka argitanii yaada koo dabarfadhu ka argitanii akkasumas abbaa kiyya Shemuusaa Manzaa haadha tiyya Shamsii Alii akkasumas hiriyoottan tiyyaa fi ka argitanii firoottan kiyya kanatti aanaatiin jedhu maraayyuu ka argitanii baga jaalbultii ayyaana Iidal Adhaa 1400 ittiin isin ga'e jechuudhaan ka argitanii yaada koo dabarfachuu barbaada. Isin ka argitanii keessattuu warri qophii Nuur al-Hudaa argitanii baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin hordofaa jirraa waa baay'ee nu barsiisaa jirtanii dukkana keessa argitanii gara ifaatitti nu jijjiirtanii galatooma rabbii yaada fi muraada keessan isin haa ga'u warra argitanii baranaa ka bara egeree rabbiin isin haa jedhu. Wa alaikum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وروتا أمنتا مسلمة هندا كيسانو بقربين إيدا عرفات إسنغا هيسنين جتا عكس ما كبجما في جالتما أبا مناكو عبد القادر قدا بقربين أيان عرفات إسنغا هي عكس ما مقالا نقل ميتا ما إرى أباكو كبجما جلوكا جاراتي في حرميتو كبجمتو روفو هيبو أبوليساكو عبد الله جلوكاتي في أبيركو ويو جارا داداكو أماني جارا عكس ما olla wan keenya sheekaasin badhaasoo kadiiroo badhaasoo useen badhaasoo gammadaan tuute baga rabbiin iidul arafaa isiniin ga'e isiniin jecha akkasuma magaalaa gudditti handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee irraa obboleessa koo kabajamaa Kadiir Culuqaa Jaarraa akkasuma haadha manaa isaa Atiyaa Raggaasaa akkasuma ijoollee isaa Rahmaa Kadiir Imaan Kadiir Muhammad Kadiir baga rabbiin ayyaana arafaatiin isiniin gahee isiniin jecha ani Haliimaa Culuqaa Jaarraa magaalaa Makka irraa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tokkof irratti warroonni bagitti isiniin gahe jechuun barbaadu isinuma qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa bagitti isiniin gahe isiniin jedha. ittaansuudhaan warra kiyya aanaa martii ganda Moollamee Arjoo keessatti kan argamaniif abbaa kiyya Gunjaa Roobalee haadha kiyya Misraa Amaanoo Ayyadaa kiyya Zaaraa Hasura obboleeyyan kiyya Sa'aadaa Gunjaa Abbuu Gunjaa Leencoo Gunjaa Umar Gunjaa bagitti isiniin gahe jedhani obboleettii kiyya Kuwait keessatti kan argamtuuf Amaanee Gunjaa bagitti isiniin gahe jedhani Adaadaa kiyya magaalaa Bahreen keessatti kan argamtuuf Gannoo Amaan bagitti isiniin gahe jedhani Adadaatiya magaalaa Dubaay keessatti kan argamtu Maliyaamaan bagitti isiniin gahe jedhani itti aansuudhaan kullu muslim Eid Mubarak kan baranaa kan bara hegeree isiniin jedha ani takkaan isiniin jettu Zamzam Gunjaa Dubaay irraa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دام سبقا إتين سنجينا من جتشو بربادو دور الرتي سينما قايت اسيتوتا راديو نور الهدى بقا إتين سنجي جتشوني بربادا أكسما علماء وانكنا أرجي وانكنا كان بيا كيسا في كان بيا آلا هندما كيسنين بقا إتين سنجي جتشوني بربادا أمة إسلاما هندانو كان بيكانوف كان بينا هندانو بقا إتين سنجي جتشو بربادا أكسما أبوليتي تيا في أبوليستيا كان قدنا جمع أنا منشو مقالا بلو كيسة ترقمانينس بقا إتين سنجي جتشوني بربادا akkasuma hiriyoota kiyya kan biyyoota adda addaa keessa jiran hundaana baga ittiin isin ga'e jechuu barbaada akkasuma hiriyoota kiyya Amin Abbarayyaa Fu'aad Abbarayyaa Ahmad Yaasin akkasuma Naziif Kadir awwal gaalii baga ittiin isin ga'e jechuu ni barbaada kan akkana isin jedhu obboleessa keessan Fu'aa Sheetamaa jiraataa Saudi Arabiyaa Jiddarra. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu hordoftoota raadiyoo Nuurul Hudaa. Namoonni ergaa baga ittiin isin gahee naaf daba kana dabarsitan barbaadu dursa isinuma warra hordoftootaa fi qopheessitoota raadiyoo Nuurul Hudaa baga ittiin isin gahee isiniin jecha akkasumattis warra kiyya haadha tiyya fi obboleeyyan tiyya godina Arsii aanaa Collee ganda dhakadheera niboo dhakadheeraatti argamu hundaanuu baga ittiin isin gahee isiniin jecha itti aansuudhaan ilmaan Oromoo warreen muslimaa warroota na beekan kan biyya keessatii fi biyya alaa jiran keessattuu baqattoota agartanii jiraattota biyya Suudii keessatti argaman hundaanuu ergaa baga ittiin isin gahee akkanaaf dabarsitan kabajaan isin gaafadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dura dursa isinummaan warreen miidiyaa Nuurul Hudaa tajaajiltan baga rabbiin ayyaana Iidal Adhaatiin isin gaheen isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan firaa fi ahlii kiyya maraa akkasuma gartee warreen gartee amantii islaamaa hordofan maraan baga rabbiin ayyaana Iidal Adhaatiin isin gahe ammallee ka waggaa dhufuutiin rabbiin isin haa ga'uun jedhani. Kanatti aansuudhaan hiriyoota kiyya yookaan hiriyaa kiyya Abdul Khaliq Muzayyan akkasuma Muhammad Abdurrahman akkasuma Abdallaa Bakkee baga rabbiin gartee ayyaana Iidal Adhaa kanaan isiniin gaheen jedhan ammallee ka waggaa dhufullee rabbiin isin haa ga'uun jedhani. Kanatti aansuudhaan kaadhimaatiyya kaniin akkaan jaalladhu baga rabbiin ayyaana Iidal Adhaatiin siin gaheen jedhan. Firaa fi aalii fi maraan baga rabbiin ayyaana Iidal Adhaatiin isiniin gahee ammallee ka waggaa dhufuutiin rabbiin isin haa gahu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Iid mubaarak kabaranaa kabara hedduu baga rabbiin ittiin isin gahe amata 1440 hordoftoota amantaa islaamaa hundi keessan baga rabbiin ittiin isin gahe ani baga rabbiin ittiin isin gahe gama dhaamsa kiyyaa achi dabarfadha. Godina Harargee bahaa aanaa Haramaatti argamtu haadha mana kiyyaa Iftuu Amiin maatii kiyya Kaalis Sultaan akkanattuu Sultaan Hasanatee Sultaaniin baga rabbii ittiin isin gahe jecha akkasumas ummaatiyya godina Arsii aanaa Roobeetitti argamtu Suraaj Abdallaatiif obboleessi kiyya Awwal Muhammadii fi Suudii Muhammadiin baga rabbii ittiin isin gahe jecha gamanas deebi'uun Ali Usmaaniin goddanyaa kiyya hojii dalagaa jiruun baga rabbiin ittiin isin gahe jecha akkasumas Hawwaa Haji Sultiitiin ta magaalaa Makkaatti argamtuun baga rabbiin ittiin isin gahe jecha Taajuu Amaaniin kariyaatitti argamuun baga rabbiin ittiin isin gahe jecha ani kana isin jedhu Sultaan Muhammad Suud Arabiyaa magaalaa Xaayifir. Miskiinas yaadanneetii ziyyaarree dubbifnaa waan rabbiin nuuf kennellee waliin qoodannaa jaalalaaf gammachuudhaan qoofallee taphannaa alhamdu washukru laka yaa mawlaanaa. مسكينة سيادة النتي زيار دبفنا وان رب نفخنا اللي واليني قدنا جلال بقمة جودا الخوف اللي تبنى الحمد والشكر لك يا مولانا قمة قدو رب نفخنا مسكينة في يتيمة كنت قني قمة جسنو إسانو فسني قمة فجري والي هركني قمة قدو رب نفخني مسكينة في يتيمة كنت قني قمة جسنو إسانو فسني قمة فجري والي نركني قمة فجري والي نركني قالت خاليك وقود الديب فنا خنو ركب سيسي
عيد الرخانا والربر هدو نوغد إسين جنة قمني قمدا خنقما قمانا قالت خاليكا وقد الديب فنا خنو لك بسيسي عيد الرخانا والربر هدو نوغد إسين جنة قمني قمدا خنقما قمانا خنبرنا بارهدو إسين جنة عيدا قمتشونا إسين وينا آسين نقاه ربي الشكر قلفنا يا ربي نوسي مالئن يخادنا خنبرنا بارهدو إسين جنة عيدا قمتشونا إسين وينا آسين نقاه ربي الشكر قلفنا يا ربي نوسي مالئن يخادنا يا ربي نوسي مالئن يخادنا يا ربي نوسي مالئن hordoftoota keenya dhaamsiisan nu ergitaan kan fakkaata inshaallahu ta'ala haqa sagantaa keenya ittaan wali gaddeebinutti nagaa rabbii keessa nu jiraadha jiru kanneen keessa qubadha milki duniyaa akiraa cuuf argadha horaa bulaa deebana sanin jedha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة